dachiisumaaf waan xiqqashoo gamanaa fi gamasiin wal mammarihannee waliif sagalee haa taanu jennee yaadaa jiru dhaamsi kun inshallah. Mee naaf facaasaa dhaamsa kana please. Mee arrumaan isin kadhadha lubbuu tiyyaaf isin kadhanne qaama kiyya saniif isin kadhachaa jirra. Lubbuun tiyyas ta Saudi jirtu sani sunis lubbuu tiyyaa rabbiso. Mee atummaan waa godhuu dadhabne hin je'in wanni ati godhuu dandeessu tokko viidiyoo kana share naa godhuudha. Share eenyuuf goota waldaalee hawaasa Oromoodha kan biyya keessa jirus kan biyya alaa keessa jirus kan Saudi jirus kan gartee Ameerikaa jirus kan Awurooppaa jirus kan gartee wanni jirus keessattuu waldaaleen Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaadha. Tak manni amantii kan biyya keessa jirtus kan biyya alaa keessa jirtus aktivistoonninis miidiyaan keenyaas please waan kana daddafaa share godha. Nama 400 gahaa jira nama 1,000 geenyeetiin dhaamsasan inshallah bakkaan gaadhee isinittiin dheeressu isinitti isin gurarsu dhaamsa silaa boor guyyaa jum'a irratti godhamuu qabu hawaasa kiyyaan naageessan jara kiyya warri as keessa teessanii ilmaan Oromoo dhiiga Oromoo ummata keenya kan Itoophiyaa guutuu sabaa sablamoota biyya Saudii saniif sagalee akkamitti ta'uu dandeenyaa jettan waan godhuu dandeessan qabxii 4 takka isiniifin tarrisa. Share godhi viidiyoo kana share godhi daddafi. Maaliif dhaamsi kun dhaamsa gartee waan kiyya ajandaa kiyya haasawee deemu waan hin taaneef dhaamsa hawaasaa waan ta'eef dhaamsi kuni keessattuu gola hunda akkanaa dhaqqabuu barbaada. Sababa ati share gootu lubbuun nama tokko yoonii fi seef taate hin beetu. Sababa viidiyoo kanaati lubbuun takko yoo nageenuu baate waan guddaa wallahi waan guddaa. Dirqama keenya haa baanu. Nama 370 takkaa jira. Namni Oromoo haganuma. Mee obboleessoo mee akkamitti haala kanaan bilisummaa barbaadda qoy. Osoo arraan tana amma hangaasaa gattaa'ee arrabse. Amma osoo hangaasaa arrabse viidiyoon kun nama 2,000 faaga. Sittiin kijiba si fakkaate. Osoo anarra hangaasaa gattaa'eetuma arrabse. Viidiyoon kun nama 2,000 gaa obboleessoo. Oromoof sagalee haa taanuun immoo nama 400 ta'ina daawwata rabbi sodaadhaan way haasha lillah way salphina keenya. Qoy nuti bakka waa hojjechuu bakka bu'aa qabnu hin jirru. Wal kamochuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu kana share olii goone jechuudha. Arramee dhagaa waan inni jeen laala kana dalagaan ta'e no. Mee daddafi share godhi obboleessoo waan godhamuu qabu qabxiidhaan waa takka godhuu hin dandeenyu jee namni harka maratee taa'uun qabu dhimma baqattoota Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiraniif. Wanni nama 1,000 takka barbaadeef namni 1,000 takkichaan kun yoo gurraan dhagee waan kana waldaalee bakka amantii masjiddan charchii waldaa hawaasaa kan Oromoodha kan hunda keessatti dhiibbaa isin godhuu barbaaddan godhuu qabdan isiniif dhaamuuf dhiibbaa isin godhuu qabdan sababaa keessaniin namni dhibbi tokko yoo arraan tana hidharraa bee waan guddaa sababaa viidiyoo kanaatiin yoo namni tokkollee hidharraa bee wallahi waan guddaa dalagaan tee baraati dhaamsa dabarsutee waan dandeessu dalaguudha malee kan hojjetus kan hojjechiisus rabbi subhaanahu wa ta'ala at least amma hafuura naggootan nama 500 geessan mee nama 500 gee obboleessoo kabira ammas nama 1,000 barbaanna daddafi share godhi daddafi la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Ya Oromo kay daddafi mee waan bu'aa sii qabu waan ummata keenya bu'aa qabu osoo silaa waan dantaa kiyyaa ta'e wallahi share godhaa isin hin jiru waan dantaa kiyyaa osoo ta'e irraan kaa'in anaa share godhaa isin hin jiru dhageessanii yeroo biraa yeroo takka hadiisa babbareedaa tokko hawaasaan naaf gaha khaja'u malee waa'ee dhimma siyaasaatii fi waa'ee dhimma sabaa sablamummaa waa'ee dhimma biraa keessatti wal qabatee ani takka share naa godhaa isin hin jiru maaliif share hin barbaadure abbaan yoon ani khayrii rabbiin subhaanahu wa ta'ala natti beeku hawaasaniin dabarse jee amane abbaan fedhe gartee
anytime seenee dhaggeeffatee deema sun rakkoon qabu garuu dhaamsa kana dhaamsi kun lubbuu namaa eewaluu waan ta'eef lubbuu namaa du'arra oolchuu waan ta'eef sheer akkanaa gootan barbaadeeti. Naam daddafaa game ifirraa itti seenu osoon ittiin seenne namni kumni tokko seenee waan san sheer godhee dhaamsa kana qaama majlisa Itoophiyaatiinis qaama abbootiilee gadaatiinis qaama gartee qondaaltota mootummaatiinis qaama charchii kan masgiidaa kan waaqeffataa galma waaqeffataadha qaama Oromoon qabdu hundinuu dhaamsi kun akka gahee hojiirratti oolu barbaanna. Duraan dursee qabxiin guddaan tokko ifirraan itti seena maaliif osoon nama eeguu hunuu haa keessa jiruu keessaa fiiga maaliif jennaan gariin namaa daataan qabu gariin namaa intarneetiin qabu yoo haasoon itti dheerate yeroo itti dheerate taa'uu hin danda'u kunis waan deemuuf osoo dhaamsa san fudhatee deemee natti tola. Saniifuu ittiin seena inshallah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo dhaamsi kun dhugaadhaaf khaniin dubbadhutee dhugaadhaaf lammii rakkataa jiruuf khaniin dubbadhutee Rabbiinuu subhaanahu wa ta'ala gola barbaachisu hunda akka Rabbiin dhaqqabsiisee waan kana Rabbiin hojitti illee akkanaa hihuu abdiin qaba inshallah. Rabbi irratti hirkadhee jechuu subhaanahu wa ta'ala. Yoo immoo kan bu'aan qabne ta'e kana nabiraa Rabbiin dabarsiin dhaamsuma kanaawu. Yoo kan bu'aadhaaf deemu ta'e dhaamsi kun yoon kan dhugaadhaaf na argaa fi na dhagayaan keessan jiran kan rabboomaaf namoomaaf ummata keenya kan miidhamaa jiruuf sagalee ta'uudhaaf taate ati illeen sheer godhi hin qorqodin haguma xaa gooteetuma sheer gootee nama biraatti afeertu san hin qorqodin hagas takka sheer ati gootu namni tokko dhagee nama dhageehu qabuun dhaamsi kun dhaqqabee Rabbi subhaanahu wa ta'ala barakaa keessa kaayee dhaamsi kun qaama barbaachisu bira dhaqee nama tokko du'arraa oolchuu danda'a. Naam. Baarakallahu fiikum. Duraan dursee isin ummata 600 ol warri dhuftanii teessan mee du'aa Rabbi isinii haa godhu Rabbi isinii haa kadhadhu. Rabbi yaada muraadaa keessa Rabbi isinii haa guutu. Rabbiin zarmaan zarii teessan abboo hidhaa fi rakkoo fi cinqidhaan Rabbi hin barbaadin duba. Ulfinaa fi wayyoomaa fi ulfinaa fi guddinaan Rabbi isin haa barbaadu. Eega Rabbi isin jaalate Rabbi isin hin jibbin. Eega Rabbi ol isin kaase Rabbi isin gad hin buusin. Rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka deemtanitti Rabbi isin haa tiisu. Yaada muraadaa keessa Rabbi isin haa guutu. Alaamanni keessan nagaya, xiqqaa guddaan keessan nagaya, hojiin teessan nagaya, bultiin teessan nagaya, dachiin irra deemtan nagaya, dachiin irra dhalattan nagaya, alaa nama sa'aa xiqqaa guddaan keessan hundi nagaya isin haa ta'u. Rabbiin obbaliyyan keenya kan Saa'udii fi biyya Arabaatii fi biyya Ameerikaatii fi Awurooppaatii fi biyya hunda keessatti kan waraqaan qabne kan gartee akka gartee haqa baqatummaa dhiisiti haqa gartee adurreen qabdu haqa gartee sareen takka qabdu dhabee wallahi Ameerikaa tana keessatti sareen kabajaa qabdi wallahi rabbal kaaba biyya kana keessatti adurreen haqa wanni qabdi mirga qabdi. Ati arraan tana saree tokko yoo ajjeeste saree keessattuu yoo ka poolisaa tokko ajjeeste saree poolisaa tokko yoo ajjeeste wallahi akka nama poolisa ajjeese fudhatamta. Saree poolisaa tokko yoo ajjeeste tarra saree poolisaa tokko yoo ajjeeste akka nama poolisa ajjeesetti sitti gartee girgireessan duuba. Biyyaan an keessa jiru kana gartee biyya Ameerikaa tana namni tokko saree takka ajjeesuudhaaf adabbiin isa dhageessu qixa nama lubbuu nama takko baaseeti isa miidhan duuba isa qaxxaan isa adaban duuba. Arra lubbuun teenya ta ilmaan Oromoodha biyya gartee maqaadhaa biyya Islaamaa jedhamtu keessatti gatii dhabdee alaamana dhabdee kabajaa dhabdee rakkachaa jirti duuba. Obbaliyyan koo sheekkootiin dura dhaamsiin duraan an qabu imaamotaniif sheekkootiidhaaf qeesotaaf abbootii gadaatiif hayyoota amantiitiif guyyaan boruu akka muslimatti guyyaan boruu jum'a adanuuf guyyaa masgidatti namuu khutbaa dhaggeeffatuuf dhufu guyyaa kana keessatti hadaraa qabxiin dura Oromo barreeffadhu imaama ganda keetitti dhaqiitittiimi sheekha ganda keetitti dhaqiitittiimi
waan inni fedhe qofa sitti himaadhu in olin imamtichin isheettichin waan inni fedhe qofa guyyaarraa minbara gubbaa ol beeqara'u miti nutti waan booru hawaasa ni rakkoo keessa jiru dubbatudha khutbaan isaa du'aayin isaa haasoon isaa dhimma ummata keenya kan biyya Saa'udii keessatti miidhamaa jiraniif sagalee ta'uudha khutbaa waan fedhu khutbaa godhee gara dhumarrattis ta'e gara boodarrattis ta'e eega salaatee booda eega salaachisee booda ummata biyya Saa'udii fi biyya Arabaatii fi guutuu Oromoo kan sabaa salmoota guutuu addunyaa irratti daramaa jiruuf imaamottan keenya sheekootiin keenya ulamaa'onni keenya yeroo guyyaa jum'aadhaa boru hiree argattanii khutbaa kan gootan yoo taatan khutbaa boodallee khutbaa durallee salaata boodallee masjidatti boru sagalee ol fuutanii fuula rabbii dura dhaabbattanii lammii keenya kan biyya Saa'udii jiruuf hadaraa rabbii karadha dura wanni guddaan gara rabbiitiin itti dhihaannu kadhaa rabbiiti dalagaa gaggaariidhaan sadaqaa baasachuudhaan namni dandeessan sadaqaa maqaa ummata miidhamaatiin baasa yaa rabbi miidhamtoota keenya kan biyya Saa'udii keessa jiraniif yaa rabbi dirmadhu jaa maqaa Jawaar Muhammadiin sadaqaa baastanii yaa rabbi Jawaar Muhammad hidharraa nuu baasi akkuma jettanitti akkasuma hidhamtoonni Saa'udii keessatti hidhamaa jiran lubbuun isaanii gatiin isaanii lubbuu nama tokko gadii miti lubbuu tiyyaa fi lubbuu tee gadii miti akkuma ilmaan kee yoo boru hidhaman yoo boru ajjeefaman yoo boru miidhaman sadaqaa baastee maqaa ilmaan keetiitiin maqaa haadhaa fi abbaa keetiitiin sadaqaa goote yaa rabbi sadaqaan dalagaa gaarii rabbitti dhihaattee rabbi irraa itti waa kajeltuuni kanaafuu sadaqaan balaa namarraa dhaamsiti rakkoorraa nama furti sababaa sadaqaatiin rabbiin itti dhihaattee rabbiin dalagaa gaariidhaan yeroo itti dhihaattu rabbiin ni jaalata sababaa saniin rabbiin furmaata nuu kennuu danda'a kanaafuu boru hadara namni dandeessan sadaqadha namni dandeessa gartee boru fuula rabbii dura dhaabbadha arrallee edanullee salaata leeylii salaata fajrii dura ka'a guddaan gara rabbii haa deemnu ummata keenya rakkoo teenyaatu heddummaate dilii teenyaatu heddummaate waywaata keenya karaa rabbii boru salaata jummarratti guutuu Itoophiyaa keessatti guutuu addunyaatti Awurooppaa Ameerikaa Kanada Awustiraaliyaa hadaraa imamottan sheekootiin darasaan ulamaan waan dandeessaniin sagalee ummata keenya iyyata rabbii keenyatti ol nu dabarsa iyyannaa rabbii keenyatti ol nu dabarsa hadaraa qabxiin duraa tokko kana salaanni jum'aa boru rakkoo ummata keenya kan biyya Saa'uditti miidhamaa jiruuf ajjeefamaa jiruuf dorsifamaa jiruuf rakkoo guddaa keessa jiruuf sagalee qulqulluu sagalee teessan ol fuudhadhaa rabbii kadhadhaa boru taak majlisni Oromiyaa majlisni federaalaa imma kana labsa guddaa gootanii boru guutuu Oromiyaa fi guutuu biyya Itoophiyaa keessatti lammii Itoophiyaa kan gartee Saa'udii keessa dararamaa jiruuf akka labsi godhamu hadara yoo dandeessan Sheekh Hajji Sheekh Amin Ibro Sheekh Jamaal Ali Sheekh Sufyaan Narraimi Gabo Ahmadin Jabal Sheekh Ahmadin Jabal Sheekh Abubakar Sheekh Yasin Nuru mee rabbii ja'aati boru guutuu Itoophiyaa keessatti maqaa ummata biyya nageyaa ummata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam arraantana biyya gartee nama keessummeessuun beekamtu ardul amaana ardu sidq ardii gartee amaanaatiisitu ardii gartee dhugaa qabdu ardii walqixxummaadhaa ta rasuulli jee dubbate san ummata keenya ummata ulfaataa ummata kabajaa akkasii dachi akkasirraa dhalate san kammoo biyya gartee Saa'udii keessa rakkataa jiruuf rabbii ja'aati guyyaa boru labsa guddaa godhaaf guutuu Oromiyaa baadiyyaa fi magaalaan rabbii haa kadhattuuf irraa baane tasadaffaa talamaffaa waldayaaleen Oromoo kan hawaasa Oromoo kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa jirtan miseensi Oromoo taate kan waldaya jalatti miseensa taate waldaya keessan dheeyxanii bakka jirtanitti xalayaan
imbaasiitti akka barreeffamtu xalayaan imbaasii Itoophiyaatti xalayaan imbaasii Saa'udiitti imbaasii lamaan kanatti akka barreeffamtu Oromoon argaa jirtanii namoonni daasporaa jirtan kan ala keessa jirtan waldayaalee Oromoo keessatti namni miseensa taatan waldayaalee Oromoo keessatti namni gartee boordii taatan koree taatan komitee taatan tajaajiltoonni hawaasaadha maqaa dhaaba keessaniitiin maqaa dhaaba amantiitiin maqaa dhaaba civic organizationiin maqaa dhaaba gartee miidiyaatiin maqaa dhaaba gartee siyaasaatiin waldayaaleen amantii dhaabni amantii kan siyaasaa kan miidiyaa kan gartee hojii namoomaa dalagu rabbii ja'aati guyyaa arraan tanarraa jalqaba xalayaa barreessuu itti jalqaba xalayaan eessa barreeffamti imbaasii Itoophiyaa imbaasii Saa'udii dhimma ummata Oromoo sabaa sablammoota kan Itoophiyaadha biyya Saa'udii keessatti miidhamaa jiran dararamaa jiran hidhaa waggaa tokkoo fi cinaa ol mana hidhaa keessa jiraniif dhimmi isaanii akka furmaata argatu dhimmi isaanii akka rakkoo kana keessaa furmaata argatu waan biraa dadhabdan fuula rabbii duratti dirqama keenya baanee jechuun fuula rabbii duratti dirqamaatu isin qaba namni hawaasa tajaajilu namni hawaasa bulchuu guyyaan inni hawaasaaf waa godhu guyyaa kanaati aktivistoon sagalee kiyya kana sheer godha dhaamsa waldayaalee Oromootiin mana amantii Oromootiin akkasuma dhaaba siyaasaa dhaabni KFO dhaabni ABO dhaabni wala badhaadhina biltsiginnaa hundi keessan siyaasaadhaan osoo wal hin qoodneetti yeroon lammii keenyaaf sabaa sablammoota keenyaaf gamtaadhaan sagalee tokko taanee ummata keenya du'arraa itti eewallu yeroon ittiin akkaan tokkummaan keenya itti murteessu ammaan tana siyaasaa feete deggari siyaasa feete deggari abbaa feete jaaladhu abbaa feete jibbi ganda feete irraa dhufi ganda feete dhaladhu laga feete irraa kottu yeroon ammaa yeroo waloodhaan yeroo tokkummaadhaan dhaaba feete jiraadhu dhaaba feete deeggari dhaaba feete hin deeggariin amantii feete qabaadhu garuu immoo waloodhaan ummata keenya kan biyya Suudii keessatti afaan bineensaa jiruuf rakkoo guddaa keessa jiruuf dubartii teenya tan gartee ulfooytee mana hidhaa keessa jirtuuf dubartii teenya tan gartee achi keessatti gudeedamaa jirtuuf dubartii teenya tan miidhamaa jirtuuf ummata keenya kan sarbamaa jiruuf yeroo waloodhaan sagalee taanu ammaan tana kana lamaffaan fakkaata kun qabxiin lammaffaati xalayaa laaftuu afaan ingiliffaatiin afaan arabiffaatiin barreessitanii imbaasii Itoophiyaatii fi imbaasii Saa'udiitti hadaraa rabbii kan afuraffaadha miidiyaalee afaan arabaatii fi miidiyaalee afaan ingiliffaa dubbatan kan akka Aljaziiraa kan akka gartee CNN kanneen gurguddoota miidiyaa adda addaa kanatti namni deettii gahee akkasii qabdan namni hiree akkasii qabdan hadaraa waan kana dhimma kana miidiyaa gurguddaa irratti akka dabarfamu nu taasisa kaangaa rabbi walii kadhachuudha kaan immoo karraa mahayyii wal jajjabeessu maatii obbaliyyan keenyaa kanaa maatii ijoollee hidhaa jirtuu kan biyya keessa jiranii fi kan daasporaa jiran jajjabaadhaa jechuun akkasuma ijoollee teenya tan sagaleen tun isin dhaqqabdu warri Suudii ka hidhaa keessa jiran kan hin hidhamin kan dorsifamaa jettan jabaadhaa waan dandeenyuun isin duuba jirra bi'idhnillah furmaatni immoo dhufaa jira rakkoon cimtuun akkanatti yoo argamtu rabbiin fa inna ma'al usri yusraa je kanaafu rakkoo booda bal'inaatu jira jabina booda laafintiitu jira ya rabbi subhanahu wa ta'ala cinqii booda furmaataatu jira ya rabbi subhanahu fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra je rabbiin yeroo lamarra deebi'e kanaafu hamileen cabinaa nutis kanuma salphina kana keessa jira jettanii lubbuu teessan osoo rabbiin isin irraan baasin hin baasina sababa dararamaa fi rakkoo tana hunda gartanii ifin ajjeesina adaraa rabbi keemikaala dhuguudhaan oomoo dhuguudhaan
gaaza dhuguudhaan lubbuu teessan osoo guyyaa rabbiin nin fudhadha je'ee hin murteessin achitti dursitanii lubbuu teessan hin galaafatina. Lubbuu ni baati guyyaan isin baatuufu obsa rasuula rabbiitu qe'ee isaatirraa ari'ame alayhi salaatu wassalaam. Rasuula rabbiitu qe'ee isaarraa ari'ame, rasuula rabbiitu tumame. Dachi Suudii san keessatti hidhaa fi gidiraan miidhaan tumaan isinirraa hin jalqabne obboleeyyan koo, ergamaa rabbiitirraa jalqabe. Sahaabaa rasuula alayhi salaatu wassalaam, sahaabaa ciccimaa akka gartee Sumayyaa faa isaantu irratti wareegame, Hamzaa faatu irratti wareegame. Dachiin sun dachii isin dura dhiira gurguddaa keessatti gartee baadhattee keessatti gartee lubbuun isaanii baate duba. Dachiin sun dachiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa isin argamterraa haga ammatti dhiirti jajjabduun, dhiirti leenci keessatti dachii san keessatti jijjiirama fiduudhaaf wareegama guddaa kafalte. Rasuula rabbiitu keessatti tumame, rasuula rabbiitu keessatti ilkee isaa dhabe, rasuula rabbiitu ganda isaarraa buqqifame, rasuula rabbiitu Makkaa fi Madiinaa isin gartan tana keessatti rakkoo guddaa keessatti dhandhame. Obsa rasuula rabbii san keessa dabareeti guutuu addunyaa kanaaf sagalee ta'e. Rasuuli rabbii rakkoo san keessa dabaree guutuu addunyaa kana keessatti irra jaalatamaa, irra kabajamaa namaa ta'e rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Wanti rasuula rabbii irra gahe sun wanti sanii rasuula olii isinirra gahu hin jiru duba. Wanti sahaabaa rasuula rabbii irra gahe ka isaanii ol isinirratti gahu hin jiru duba, yoo ka isaanii gad isinirra gahe malee. Dachii san keessatti salliixa danfisaniiti sahaabaa garii salliixa owwaadhaan danfaadhaan keessatti affeelaa turan duba. Dachiin sun dachii akkasiiti. Ummata koo jajjabaadhu, ummata koo wanti sahaabarra gahe wanti sanii gad yoo sirra gahe malee wanti sanii ol sirra gahu hin jiru duba, ridwaanullaahi alayhim. Wanti dachii san keessatti rasuula rabbiirra gahe gad yoo sirra gahe malee wanti sanii ol sirra gahu hin jiru. Obsi yeroo rabbiin si ilaalaa jiru yeroo kana obsi. Dachiin sun dachii sahaabaan rasuula rabbii waliin teessee mataa nasrullah, yaa ergamaa rabbii yoomuma tumsi rabbii nu dhufa jettee keessatti gartee abdii rabbii kutattee rabbiin akka abdiin kutanne isaan abdii isaanii hore duba. Dachiin sun dachii akkasiiti. Yaa dhalattoota biyya Saa'udii keessa dhalattan, yaa lammiitoo kan biyya Itoophiyaarraa achitti baqattan, abshiruu isiniif bariiti. Kana keessa ni dabartan bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'aalaa. Rakkoon zalaalam isinittiin haftu insha Allah. Rakkoon hin turtu yeruma gabaabdudha bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'aalaa. Mootummaan qajeelaan ni dhufa yoo rabbii fedhe insha Allah. Mootummaan isin aammatu ni dhufa yoo rabbii fedhe insha Allah. Mootummaan akka lafa dachii teessanii olitti achirratti isin baadhate isin kabaji ni dhufa insha Allah. Hamileen kutina. Of hin ajjeesina. Gaararraa of hin darbina. Fooqirraa if darbitaniif hin ajjeesina. Addunyaas dhabdanii aakhiraa hin dhabina. Rakkoo addunyaa irratti isin dhuftu tun rakkoo aakhiraa jalaa isin baasuuf isin qulqulleessiti duba. Rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni mu'minaa tokko addunyaa tana keessatti rakkoon takka illeen isa rakkite, rakkoo dhiisii qoreen tokko gartee qoreen tun yoo akkatti isa dirte jaa rasuulli alayhi salaam, qoreen tokko osoo karaa deemuu jirtu yoo si waraante jaa rasuulli, qoreen takka illeen si waraante ati rabbi irratti obsitee rabbiin galata mindaa diliitee sirraa ittiin dhiqee ulfina rabbii sii kannu malee hin taane jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Miidhamni addunyaa keessa si gahu kun hundinuu rabbittis dhiyeessuu qaba. Rakkoo cinqiin addunyaa irra si dhaqqabdu tun hundinuu tan rabbittis dhiyeessitu malee tan rabbi irraa si fageessu miti. Ati bal'inan jaalatiin rakkoo jaaladhu duba. Rakkoon rabbittis dhiyeessiti. Bal'inni rabbi irraa nama fageessa yoo rabbiin rahmata sii godhe malee duba. Amma an dhugaan isinii rakkoo keessa jiru kanarra anaa bal'ina keessa jiru kanarra isinii rakkoo keessa jiru kanarra tu
du'aa illeen qeebalamti isiniltillee du'aa achi dabarfadhan nuufillee du'aa godha maaliif isin nama mazluumeedha nama miidhamaa jiru namni miidhaa keessa jiru du'aa isaa ni qeebalamti jedha rasuulli alayhi salaatu wasalaam aboo isin amma rabbittillee namni kaluu jiru maaliif namni rakkoo keessa jiru yaa Allah jechuurraa sa'a 24 hin qusatu kanaafuu du'aa illee isinitti deebifanne warri biyya Saa'udii jirtan kan gartee gadaa fi gadadoo keessa jirtan kan dorsifamaa jirtan kan dhokattanii gola shimbirroo keessatti gola jawwee keessatti gola waraabessaa keessatti dhokattanii guyyaa adii gola waraabessaa keessa rafaa jirtan bakka jirtanitti rabbi isin arku rabbi isin waliin haa jiraatu jawwee fi qejjibboo bineensa dachii keessaatii fi bineensa samiitii rabbi isin irraa haa qabu rabbi isin haa tiisu rabbi mana hidhaasan mana keessanii olitti rabbi isin haa mijjeessu abboo manni hidhaasun kan mijjaa qabu kan nyaata qabu kan uffata qabu kan bal'ina qabu kan keessatti rabbii gabbartan haga keessa jirtan akkasiin rabbii gabbartanii keessatti qulqullooytanii ibaadaa iimaana itti horattanii keessaa baatan rabbi isin haa godhu abshiruu ummanni sahaabaa rakkoo tanaa ol dachiisan keessatti waan isin dhandhamtanii ol sadarkaa salliixaan gubamuudha dhandhaman kanaafuu obsa dachiin sun seenaa keessatti biyya gartee haga Makkaa fi Madiinaa hin ta'initti haga mootii haqaa hin ta'initti mootiin biyya sanii seenaa keessatti gaariin hin dubbatamu illaa mootii gaggabaabaa malee kanaafuu biitii isin dheeytan biyya musiibaati rabbiin furmaata isaatiin ummata isin keessa qubattan san obbolummaa ta rabbi jaalatu isaan jidduutti gartee uumee isinii fi isaan jidduutti kabajaa fi ulfinaa fi jaalala uumee kabajaa warra biyya san keessatti ulfinaan waliin jiraatu rabbi isin haa godhu warri immoo dandeessan keessaa baqadha warri dandeessan karaa mijjaa qabdan haganaan isin dhaama lammii toonaa jabaadhu dhaamsa wal jajjabeessuu waliif dhaama baliyyan koo maaliif achi dheeytan maaliif akkas taatan jettaniin komatina waan isaan achi geesse ni beena waliin beena namni dachii isaa keessatti mirga qabu namni dachii isaa keessatti akka fedhe nyaatee dhugu ganda namaa dhaqee sadaqaa hin kadhatu kan hubadhu ganda namaa dhaqee hin gabroomu biyya ofirratti bilisa ta'uu dadhabanii qabeenya ofiitiin bitatanii nyaachuu dadhabanii bobbahanii galuu dadhabanii baratanii nama ta'uu dadhabanii biyya ofii keessatti baqattoota ta'urra biyya namaa dheenee haa baqannu biyya ofiitirratti lammii lammadaa ta'urra biyya dhugaa san tan biyya nama biraaf dheenee lammii lammadaa haa taanu jaanii rakkoo biyya keessa jirtu tatanaa olii jechuu itti mul'atee rakkatanii biyyaa bahan malee jaalalaaf biyyaan baane nothing is better than your home kanaafuu inshallah barakallahu fikum jabaadhaa wal jajjabeessa hamilee waliin buusinaa hamilee wal jajjabeessa dhaamsa kiyya kana waldaalee hawaasa oromootiif masjidaa fi charchiileedhaaf miidiyaalee qabnuuf majlisa Itoophiyaa kan Oromiyaatii fi kan federaalaa kan Itoophiyaa guutuu dhimma waan dandeessan waan kanarratti labsii guddaa gootanii barruu xalayaa imbaasii guutuu addunyaarraa imbaasii Suudiitti yoo barreessine wallahi imbaasiin Suudii ni wareera furmaata tokko ni godha jeetin abdii qaba waldiyaaleen Oromoodha kan daasporaatii fi kan biyya alaatiif biyya keessaalleen masjidanii fi charchii fi waldeeyni hawaasa Oromoo hundinuu xalayaa takka afaan Ingiliffaatii fi afaan Arabaatiin yoo imbaasii Itoophiyaatii fi imbaasii Saa'udiitti barreessine wallahi waan biraa dadhabnu nama tokko lubburraa du'arraa ni oolchina je'ee nin abdadha waan biraa dadhabnu dhiibbaa tokko godhuu ni dandeenya bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'ala kanaafuu inshallah rabbi nu haa dandeessu rabbi nu haa gargaaru waloodhaan tokkummaadhaan ummata keenya kan Saa'udiitti rakkataa jiraniif sagalee haa taanu rabbiin furmaata akka nuti yaanneetti miti akka rabbiin irra caalutti rabbiin irra bareedaa ummata keenyaaf ta'utti
osoo arraantana oollee hin bulletti rabbiin waan tokko gaarii nu haa dhageessisu. Hawaasa keenya kan biyya keessattii fi biyya alaa keessatti illee rakkataa jiruuf rabbi haa dirmatu. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجينا جرادا يوندو غوري haga wallala kiyyaati fi haga jarjara kiyyaati na offolchaa dhiifama naa godha. Yoon dhugaa dubbadhee dhugaa qonname rabbii subhanahu wa ta'ala dandeettiinis ogummaanis waa hundaan jabeenyaan abbaa itti ta'etu na qunnamsiise rabbii biraahi rabbii kiyya irra naa faarsaa anallee rabbii naa karadha akka rabbii na qacelchu akka rabbii diliiti yelee naa dhiisu akka rabbii diliiti yelee na sattaru akka rabbiin gartee dilii teenya hundaa hunuu dhiisu rabbi nu kadhadha. yoo dogoggorre immoo irra nu dabra. wanni dubbanne kun haga wallaala kiyyaati malee isin irraan beeka je'etee miti. kana wal haa yaadachiisnu. namoota waa godhuu danda'an hunda itti qoqqaa wulaatti dhadhu'a. waldayne hawaasa Oromoo barruu dandeessan amma barreessa. namu anama waldaa hawaasa Oromoo kan Minisootatti ammaan bilbiluu deema. ammaan bilbiluu deema. xalayaan takka akka imbaasii Itoophiyaatii fi imbaasii khas jiruu fi biyya Saudi jirutti illee akka barreessan. warri Minisoota waldaa hawaasa Oromootti bilbila nama dura taasanitti bilbila. warri Minisoota takka warri Ohio warri Canada warri Australia waldaa hawaasa Oromoo dura taa keessanitti bilbila. mee ummata keenya kan Saudi Arabiyaa jiruuf maal qabachaa jirtan maal godhaa jirtan waan tokko haa goonu. dirqama lammooma dirqama namooma dirqama sabummaa dirqama amantii dirqama akka addunyatti dirqama nurra jiru gara amantiitiin hunda haa baanu jechuudhaan waldiyaalee keessanitti qoqqaa hulaa dhadhoo adeema. eega namni dhumatee lafaa dhume booda walit dhufanii taaziyaa taa'uun nun barbaachisu. osoo taaziyaan nutti hin galle amanam sagaltuu dee jaanarraan tana hagam takka dhugaadhaa rabbiitu beeka. خانوتين بين هدو جرا خدوا جرو جرا ورا شهادتين رتجون ربي رحمتها غروف. نعم إماموتا مسجدا كيسن تلي بالبلا أنا ما لغاني سنجا إمامك يجتي بالبلاد جرا أسمع ولين دلينو أكنا ما تقولتي أكا إمام نسوتاتي مالك أبا تشاجرتني يا إمامك يجي تنتي بالبلا ما أنت ستين كجبو مالف maal waliin godhuu dandeenya mariin takka haa godhamu jennee inshallah mariillee qabannee jirra. akka a'immaa Minisootattis akka a'immaa Awustiraaliyaatti Kanaadaatti Ameerikaatti imaamoottan sheekootiin hundi keessanuu walit dhufnee mareennee waan tokko godhuu qabna jeetin amana. keessaan immoo isin akka masjidatti sura mareedha akka bakka jirtanitti illee akka afooshattis mareedha waan takka godhuu dandeenya. dhiibbaa imbaasii Saudi fi imbaasii Itoophiyaa irra kaayuu dandeenya. wanni guddaan waa takka godhuu hin dandeenyu. rabbummaan isinaa gargaaru jennee harka marachaati akkana TV keessa lallalee jechaa deemuun hin barbaachisu. waan godhuu dandeenyu hedduutu jira. kuni akka nama tokkotti yaada tokko kaniin ma isinii kanne kana malee nama narra yaada hedduu qabuutu jira yoo osoo wal mari'anne. masgiidni akka masgiidatti waldeen hawaasa Oromoo akka waldee hawaasa Oromootti charchiin akka charchitti dhaggeeffadhu. civic organization akka civic organization dhaabni siyaasaa akka dhaaba siyaasaatti afooshan akka afooshatti damiinni akka damiinatti namuu gahee keenya dirqama keenya haa baanu. barakallahu fiikum. video kana share godhuun dagatina ammoo video kana share godhuun dagatina. sababa video kana share gootuun dhaamsi kun obboleeyyan keenya qaama dubbiin tun kallattiin isaa ilaalchistu gahee bu'aan takka argamutu mala. barakallahu fiikum. نجينا جرادو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.